Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Amiin. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanala koo jalatti argamtan hunduma keessaniyyuu nageenyi Waaqayyo bakkaa fi kallattii jirtan irratti isin baay'atu jecha har'a viidiyoo itti aanu dubbisa macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa 37 irraa jalqabee nan dubbisa viidiyoo wajjiniin turtii gaarii laayik sabiskiraayibii godhaa warroonni maatii hin taane immoo maatii ta'aa gara keenyatti makamaa isiniin jedha. Kallattumaan gara dubbisaatti eegallu. Seera uumamaa boqonnaa 31 Yaaqoob Laaban biraa baqachuu isaa. Ilmaan Laaban kan abbaa keenyaa kan ture hundumaa Yaaqoobitu fudhate. Kan abbaa keenyaa isa tureenis badhaadhummaa kana hundumaa argate ittiin jechuu isaanii Yaaqoobin dhaga'e. Akkasumas Laaban akka isa durii akka faara itti hin tolle Yaaqoob fuula isaa irraa hin arge. Waaqayyo yommus Yaaqoobin gara biyya abboota keetii gara lammii keetis deebi'i, anis si wajjin nan taa'aa jedhe. Yaaqoob kanaaf Raahelii fi Liyaatti ergee gara bakkee lafa karii bushaayee isa jiranitti in waamsise. Isaanis abbaan keessan amma akka isa durii akka faaraa natti hin tolle ani fuula isaa irraa nan arga. Waaqayyo inni kan abbaa kootii garuu ana wajjin ta'eera. Ani humna koo guutuudhaan abbaa keessaniif akkan hojjedhe immoo isinin beektu. Inni garuu na gowwoomsee gatii dadhabbii koo 10 geeddaree haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo akka inni na miidhu hin goone. Yeroo Laaban warri xiiffeen gatii dadhabbii keenyaa haa ta'an jedhe karri bushaayee hundinuu ilmoolee xiiffee in dhalu turan. Yeroo inni warri qaxxaamuroo qaban gatii dadhabbii kee haa ta'an jedhes karri bushaayee hundinuu qaxxaamuroo dhalan. Akkasitti Waaqayyo horii abbaa keessanii isa harkaa baase anaaf kenneera. Yeroo bushaayeen korbeessa kajeelanitti ani ol ilaalee abjuutti korbeeyyiin warri qaxxaamuroo qaban xiiffeen booxxoon utuu bushaayee habobsanii nan arge. Yommus ergan Waaqayyo abjuutti Yaaqoob nan jedhe, ani asan jira naan jedhe. Innis ani wanta Laaban sirratti hojjete waan an argeef ol jedhi. Korbeeyyiin warri bushaayee habobsan hundinuu qaxxaamuroo kana kan qaban xiiffee booxxoos akka ta'an ilaali. Ani Waaqayyo isa Beetel iddoo ati utubaa dibdee wareega itti anaaf wareegde sanatti sitti mul'ateedha. Ammas ka'ii biyya kana keessaa bahii adeemi, gara biyya lammii keettis deebi'i naan jedhe jedha. Raahelii fi Liyaanis deebisanii ta'an. Dhallis mana abbaa keenya keessa nuuf jiraaree nuyi isa biratti akka ormaatti ilaallamneerra mitiiree. Inni nu gurgureeraa horii waa'ee keenyaaf kennames nyaatee fixe mitiiree. Badhaadhummaan inni abbaan keenya kan harka Waaqayyoo baase immoo kan keenya kan ijoollee keenyatis. Kanaaf amma ati waanuma Waaqayyo siin jedhe godhiitii ittiin jedhan. Ergasii Yaaqoob ilmaan isaa fi dubartoota isaa gaala irra kaatee hin ka'e. Inni horii qe'ee hunduma mi'a mana isaa gatee hundumaas horii qe'ee qabeenya isaa keessaa warra Paadan Aaraamitti horate ooffatee gara biyya Kana'aa gara abbaa isaa Yisaaq dhaquudhaaf hin ka'e. Laaban hoolota irraa re'ee murmura
furachuu dhaqee ture. Raahelis Waaqayyo tolfamaa isa kan abbaa ishee mana keessaa inatte. Yaaqoob akka baqachuu yaade isatti himachuu dhiisuu isaatiin Laabaniin namicha biyya Haaraan sana gara nyaachise. Inni wanta qabu hundumaa wajjin baqatee laga Efraaxiis in ce'e. Fuula isaas gara tulluu Galiilaatti in qajeelche. Laabaan Yaaqoobiin ari'uu isaa. Yaaqoob akka baqatee gaafa guyyaa sadaffaa Laabaanitti himame. Inni yommus namoota aantii isaa fudhatee guyyaa torba Yaaqoobin ari'ee Galeed biyya tulluu gubbaatti isatti dhiyaate. Waaqayyo garuu halkan abjuutti Laabaan nama biyya Haaraan sana biraa dhufe. Gaarii malee hamaa Yaaqoobitti akka hin dubbanne of eeggadhu jedheen. Laabaan Yaaqoobin in qaqqabe. Yaaqoob biyya tulluu gubbaa sana keessaa dukkana isaa dhaabbatee ture. Laabaanis namoota aantii isaa wajjin Gali'aad biyya tulluu gubbaa sana keessaa dukkana isaa in dhaabbate. Laabaan achitti Yaaqoobiin, ati nama sossobdee intaloota koos akka waan billaadhaan booji'amaniitti fudhattee sokkuu keetiin maal gochuu keetiree? Ati maaliif dhoksaatti baqattee? Maaliifis na sossobdee? Ani gammachuudhaan, weedduudhaan, dibbeedhaanii fi kiraaraan akkan si geggeessutti maaliif anatti himuu diddee? Maaliifis akka ani intaloota koo fi ijoollee koo dhundhungadhee nagaa itti hin hamne goote? Egaa kana ati gowwummaadhaan hojjette. Si namoota kees miidhuu illee nan danda'a ture. Garuu Waaqayyo inni kan abbaa keetii eda halkan ati gaarii malee hamaa Yaaqoobitti akka hin dubbanne of eeggadhu naan jedhe. Adeemuu illee ati mana abbaa kee baay'iftee waan yaaddeef adeemtee ta'a. Garuu waaqoliin koo immoo maaliif hatte jedhe. Yaaqoob immoo deebisee, intaloota kee humnaan an irraa fudhatta jedhee waanan sodaadheef utuu sitti hin himin nan sokke. Yaaqoob akka Raahel waaqolii Laabaan hattee ture waan hin beekneef, namni ati waaqolii kee biratti argattu hafee hin jiraatu. Fuula haadti keenyaa kan duratti mi'a koo keessaa ilaaltee yoo argite fudhadhu jedheen. Laabaanis dukkana Yaaqoob, dukkana Liyaas lixe, darbees dukkana xomboreewwan lamaanii lixe. Garuu waaqolii isaa hin arganne. Dukkana Liyaa keessaa ba'es kan Raahelin lixe. Raahel immoo waaqolii mana keessaa sana fuutee kooraa gaalaa jala keessee irra teesse. Laabaanis waanuma dukkanicha keessa ture hunduma qaqqabee in ilaale. Garuu waaqolii isaa hin arganne. Isheenis abbaa isheetiin garaa dhukkubbiin anatti dhufnaan siif kaa'uu waanan dadhabeef ati gooftaan koo anatti aartee hin boba'in jette. Inni akkasitti yoo fonqolche iyyuu waaqolii mana keessaa sana hin argine. Yommus Yaaqoob aaree Laabaanitti ori'e. Maalan balleesse? Cubbuun koo inni ati faana dhooftee na ari'aa dhufteefis maali? Mi'a koo hunduma keessaa yoon fonqolchite iyyuu mi'a mana kee hunduma keessaa maal fa'aa argatte? Yoo jiraate isaan lamaan gidduutti akka faradanii aantii koo fi aantii kee kana duraaf kaa'i. Ani waggoota
20 si bira ture. Kana keessatti hoolonnii fi re'oonni kee warri dhalatuun hin gatanne korbeeyyii bushaayee keetis ani hin nyaanne. Horii warra bineensi caakkaa cabses hir'ina isaa ofitti lallaggaa'e malee fidee sitti hin argisiifne. Warra guyyaa butaman warra halkan butamanis ati harka koo keessaa eeggatta. Ani akkasitti nan ture. Guyyaa ho'aa isa halkanis qorra isaatu na waxalee hirribnis ija koo irraa hin baqate. Waggaa 20 kanaan mana kee keessa ture. Waggaa 14 intaloota kee lamaaniif, waggaa 6 immoo bushaayee keef siif hojjedhe. Atis kana keessatti gatii dadhabbii koo si'a 10 geeddarte. Waaqayyo inni kan abbaa kootii, Waaqayyo inni kan Abrahaam, inni kan Isaaq safeeffatu otoo gara koo goruu dhabaatee ani amma harka koo duwwaa na ergita turte. Waaqayyo garuu gaddeebi'uu koo fi harka itti dadhabe hojjechuu koo argee eda halkan si'ifate jedheen. Yaaqoobii fi Laabaan walii galuu isaanii. Laabaan deebisee Yaaqoobiin, dubartoonni kun ilmoota kooti, ijoolleen kun ijoollee kooti, bushaayeen kunis bushaayee kooti. Wanti ati argitu hundinuu kan kooti. Garuu ani har'aa intaloota koo kanaa fi ijoollee isaanii warra isaan da'aniif maal gochuun danda'a? Kottu ammas anii fi ati kakadhaan waliin hin galla. Innis si'ii fi ana gidduutti dhugaa ba'uudhaaf haa ta'u jedhe. Yaaqoobis dhagaa tokko fuudhee utubaa seenaa godhee ol qajeelchee hin dhaabbate. Yaaqoob aantii isaatiin dhagaa walitti qabaa jedhe. Isaanis dhagaa fidanii tuulanii isa irratti nyaatan. Laabaan afaan Aramaatiin Yegar Sahadootaa seera uumamaa 25 faarfannaa Daawit seera uumamaa 31:41 Mucaa fakkeenyaa Yegar Sahaadoot yookiis Gal-eed jechuun tulluu dhuga baatu jechuudha jedhee tulluu sana in moggaase. Yaaqoob immoo afaan Ibrootaatiin Gal-eed jedhee in moggaase. Laabaan tulluun kun har'a sii fi ana gidduutti dhugaa baatudha jedhe. Kanaaf Gal-eed jedhee isa moggaase. Akkasumas Waaqayyo yeroo nu walitti gargar baanutti sii fi ana gidduutti eegdaa haa ta'u waan jedheef maqaa isaa Mispaadhaas jedheera. Itti dabalees ati intaloota koo kana yoo rakkiftee intaloota koo irratti yoo fuute namni nu biraa yoo jiraachuu dhabaate illee Waaqayyoof sii fi ana gidduutti akka dhugaa ba'u yaadadhu jedheen. Seera uumamaa 21:2-4 Macaafa Iyyaasuu 24:27 Seera Abbootaa 11:11 Laabaan itti dabalee Yaaqoobiin, tulluu kana utubichas isa ani sii fi ana gidduu dhaabee ilaali. Tulluun kun dhuga baatudha. Utubichis ani tulluu kana akkan sitti hin darbine ati miidhamaadhaaf tulluu kana utubaa kanas akka natti hin darbineef dhuga baatudha. Waaqayyo inni kan Naahor, Waaqayyo inni kan abbaa isaanii nu gidduutti hin farada jedhe. Yaaqoob akkasitti isa abbaan isaa Isaaq safeeffatuun in kakate. Yaaqoob biyya tullootaa irratti aarsaa dhiyeesse. Aantii isaas buddeena akka nyaataniif in waame. Isaanis buddeena nyaatanii halkan guutuu achi turan. Laabaan ganama bariidhaan ka'ee ijoollee isaa intaloota isaas dhudhungatee isaan in eebbise. Kana booddee Laabaan isaanitti gargar ba'ee gara iddoo isaanitti in deebi'e.
kakaasee kan na xumursiisee maqaan Waaqayyoo kan galatoomee haa ta'u. Asumarratti xumuraa viidiyoo itti aanu hanga walitti deebinutti nagaan tura.